بقينا قاعد إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أني قافي كس شيخ الرجلين كابو قرو مال مصيبة تاتي مجيء تاتي يجمع في مال توته أنا ما برو أربعة. والله مصيبة وإلا إنتاني بوليتين تهنك قالين تكفى ملي أغرتي إنما كبجاتي أغلطهمتو عصوا بريدة عصوتي تقويسي عصوا عصوتو سنكيستي كافي إنقد من مبارك مسمتي كافته شيكوني نمني أغرتي إرتي دودبته ولت ديبني سي مديني عصوفني سي cinaan isaa dhibbaan dhibbatti fudhatama qaba. Cinaan isaa immoo kitaaba laallee deebinaa jenne deebii sun achitti deebi'ee jira. Wanni obboleettiin teenya irraa kaaftee gaafsanillee ni yaadatti isiin sheekaa jinni islaamaattu jira. Osoo ammallee agartee meeshaa wayii alatti gad darbuuf deemu tasuma ammallee walitti dhufnee gaaddidduun kiyyaaf ka isaa walirra bu'ee walitti buunee eegasanii agartee hin jiraami namni walii naasofnee suuraa namaatiin natti dhufa wal barannee aguma karaa gabaabatti haasaa isiin nu haasofte keessatti nuti achi obboleessa kiyyatu jira obboleessa kiyya eega jiraateen boodatti aalimatu jira sheeka agartee kallattiidhaan gaafannee jennaan sheeyni suni wal gaafatanii wal baratanii eega wal baratanii mee akkamii sheeka dhee sheeka san gaafadhee jennaan ofiina waan si miidhuun qabu wanni si dararu hin jiru isarraa wanni sirra ga'u hin jiru san immoo filannoon keeti naan jedhee sheeyni suni filannoon keeti yoo jijiraatte illee yoo dhiifte illee immoo nama muslimaati namni kun jedhee ragaa bahee jettee obboleettiin teenna dheengadda mana mubaarak musammaatiitti dubbatte. Achii dubbattee naan gaafii yeroo san keessatti itti kaaseyan ila hin ta'aaf hin ta'uu malee maal itti kaase ni kaasii dhee jennaan eenyu hidhanii jette eenyu siin ni kaadhee gaafadhe obboleessa kiyyan na hidhee ammallee agartee ragaan hoo innaan ragaallee inni jiraatte kallattiidhaan dubbatte karuma gabaabatti muguutu godha obboleenti. Achumaa sanirra dhaabannee ni kennu kun hin ta'amu hin ta'uu yeroo duraatitti seenaa keessatti jedheen laal dubbiitti isin guutaa deema. Hadiisa irratti mitille qur'aana irratti mitille qissaa bilqiisaa nabiyana Suleyman alayhi salaamu yeroo duraatitti ammallee agartanii قال هكذا أرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها جديتي نقرتي كدبة سن الرد سن كيستي مالي دا قصة سن كيستي سينان فدا سينا جتوني وان قرآن في حديثاتين ألاتي وان نبينا سليماني يروسا كيسر راوتمي نبينا سليماني نبيتني نبيي دا نمام اللي قرتك اللي سيابتي ديمو كرا غباباني maarib bakka jedhamu eelli magaalaa maarib tayaman jedhamtu keessa cinaa saniin jira eela bilqiisaa namni wallaaleen jiru namni achitti beeku warri karaa namni achi keessa ture ni beeka hanqabatamaan beekamoo achi qophannaan isi bakkeen bilqiisaa gammaallee ni jira bakkeen sun ani jakiyyaan kallattiidhaan beeka jechuudha maarib magaalaa jedhamtu cinaa bakkee ammallee waan agartee sireen bilqiisaa bakka jedhanii uummanni irraa dubbatu achi jira karaa gabaabatti Suleymaan ammallee agartee seenaa san keessatti isii fuudhee jedhan isii fuudhinsa keessa yoo dubbatu haati isii haati bilqiisaa akka itti seenaan kaa'ee jedhutti intala jinniitii jedhan seenaadhaa beekaa ila dubbiin kee seenaa beeka tana immoo amma kitaaba quraana jedhaa boru gadi baayaatii albaa agasxii mara keessatti ummata mataa qulfi dhageeffadhaa seenaadha kun seena isiniin jedhe hadiisallee miti quraanallee miti seenaadha. Seenaa san keessatti biyya Yamanii keessatti gurbaa wahii jedha. Haadha manaa isaa ni bareeddi nama irraa dadhabee jennaan hin fuudhu jedhee murteeffatee eegasanii ummata jinnii fuudhii jedheetiin namni hayyuu waan kana eereefi jennaan achii deebi'ee intala jinnii fuudhe. Warri mi'eeffatee jedhe ammallee sagaagala irra oofna jedhanii fiiganii dhufan. Dhooftee ofirraa deebifte. Ummanni ofitti hin dhiisu beeta. Dhoytoo ofirraa deebite abo akka seenaan dubbatetti Allah waan nama ajaa'ibaa seenaa kana beetanii jala deemaa yeroo hedduun ilaala ofirraa deebifte itti kalaa'uu dhaban seenaan isaa dheeraadha keessa feetan isinii maxxansee asitti haasa'uu dandeenya yeroo biraatiif achuma san keessatti isiin bilqiisaan tun maalire hundeen gara haadhaatiin maali jinnii irraayi Suleyman immoo bilqiisaa fuudhee jedhee seenaan lafa kaaya seenarratti bilqiisaan tuni
bareedumni isii akka gaarii bareeddi gaafa isiin ammallee agartee isiin Suleeymanitti hidhatteettu manni Suleeymaanii jalli isaa guzaaza akka waan bahara galaanaa fakkaata jalli isaa. Galaana seetee burcuq lafa akkana guzaazaan jettee tolfamte tana mogolee isii irraa ol saaqatte uffata isii. Bareeduma isii irraa dhumaa Suleeyman achi argeetiin qalbiin itti cabdeetiin dabarse jedhan. Hin fuudhe jedhee seenaan akkasitti dubbata. Maaliif bareeda irraa akaraate jechuuf Bilqiisaan. Wanni kana isinii kaasuu danda'eef maaliif seenaa keessatti hin jiraa jedhee nan gaafsan. Darasaan immoo ka seenaa an jedhu kana fuudhanii hadiisaaf Qur'aana irra galchan. Uummata akkanaa kana wajjin jirra bardhiiroo. Uummata akkana ustaazii jedhee barreeffate kanatu mataan weeku jira. Amma kaisii kanaan baana bara. Mee dubbii xumuruuf deema dhageeffadhu dubbii xumura. Wanni isii keessi eega baratu eddee keessi dubbii isii seenaa qaba waanuma zimbiloo nama akkanumaan asirra taa'u miti obboleessa kee. Saniif seemu jira na dhageeffadhu. Achii boodarratti isiin gaafattee laallee eega laalee daqiiqaa 15 naa kennaa chaarjii fixee jira. Mee jinniin kunii fi aalamni jinniitiif aalamni insii wal fuudhuun ta'a jechaa seenaan immoo hin dubbata hadiisaaf Qur'aanni wanni hukmiin keessatti ulamaa'iin dubbatan laalee deebi'aa jedheen. Ana akkas jedhee jennaan anin deeme yoo an deemee jedhu tokko immoo darasama wayii ta'uun oolu bashariin ta'a ol fuudhuun jedheemi maal jedhee dubbii laaqee anin dhufe yoo an dhufe jedhu hooye dhaabbadhaa uummata keenya maaluma taatan hin laalee waliin jiraatuun seenaa keessatti hin jira isiniin jedhe gama hukmiitiin immoo wal fuudhuun hin ta'uu jedhanii ulamaa'iin dubbatanii akkasitti ammallee agartee fatwaa irraa kennamee jira kanaafi wanni wal fuudhuuf hin taaneefillee jinniin ibiddarraa uumame namni immoo dhoqa irraa uumame abduldaani laa yajtamicaani wanni wal faallessuu bakka takkatti walitti hin qabamu jedhanii aalimni akkana irraa daangesse wanni obboleettiin teenna jette immoo dhugaa kanaaf jecha akkasi qoba qabaadhaa jedhe. Jechuma obboleettiin teenna karaa nagaan dubbatte kana bakkeen guutuu nama waanuma jinni haasan. Jinni way tokkocha kana fa'aa akkuma namaa kana heddummaataa miila keessa mormarra yoo ol isinii akkam gootan. Way tokkocha kana hin arrabsinaa jinni muslimaa ta'ee sanuu kallattiidhaan rabbii si haa laaffisu nagaa rabbi kara nagaatiin keessaa haa baasu jedhaa malee isiin arrabsinaa gaafiin isiin jettee ammallee gaafattee jettu karri nagaa mee kitaabni maal jedhannaan kitaabni laaftutti hin ta'u jedhanii rabbiin ammallee si haa laaffisu qur'aana qara'ii du'aayii godhiiti akka wanni kun sirraa hafeetiin jedhu taasisii inshaallah nullee du'aayii sii goonaa jenne wanni irra jirru kana. Kanarratti mee maal jetta obboleessa kiyya qaali kanaaf seenaan isii dheeraa dubbii sitti dhiyeessa. Amma dhugaa dubbanna moo soba dubbanna yookiin sooshaal miidiyaa kana gubbatte ajandaa baafachuuf deebii kana deebis sheekh. Ati waan lubbuun teessi yaadde dubbadhu rakkoon qabu dhugaaf soba ka beeku eenyu. Eenyu dhugaaf soba ka beeku haqiiqatti laa meessi gaafadha waa takka. Amma rakkoon. Mee xiqqoo na baas xiqqoo mee na baas leenca. Dhugaa dubbatuu kennaaf soba kenna ko dubbatuu beeku haqiiqatti dhugatti ka beeku eenyu. Jechuun abbaan beeka. Abbaa miti rabbi ka beeku. Laa ilaaha illallah waan jedhu obboleessa keenya rabbi barakaa si haa godhu. Anamma waan dhageeffadhu matammaan kee dhageeffadhu. Dhugaa ati dubbattuuf an dubbadhu an dhugaa dubbadhamoo soba dubbadhaa ka beeku rabbi. Ana rabbiin sodaatamu situ rabbiin sodaataa ka beeku rabbi. Sanuma rabbii beeka. Rabbii beeka. Xiqqoo na dhage carraa naa kenni. Kanaaf si waliin dubbatu warra jalaa. Dhaggeeffadha gaachuu wal dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu obboleesso yookaan nurraa gadi buusu obboleettiti. Obsuu baateenaan nurraa gadi buusuun sokondii takka ittiin turin. Ila yoo isii tanatuun sokondii takka ittiin turin nurraa gadi buusuu sanarra dhaggeeffadhu. Carraa sii kenneera dhaggeeffadhu. Ila wanni siin jedhaa jiru. Obboleettii teenna tanatu rabbi sodaatamu nu'u asirraa afaan babbanumu ana amma dubbatu kana rabbi beeka. Kanaafi nama dhugaa dubbatu rabbi beeka. Obboleettiin teenna jettee mi waan isiin jette rabbiin dhugaaf yoo jetteellee rabbi beeka. Nu waan isiin jette dhuga jennee fudhanna maaliif ree? Isiin lubbuu isiititti aanti ka lubbuu isiitti aanu rabbi qofa. Isin eegaleera. Kanaafi isiin anamma barka isiin soba jedhaniin kanarraayyuu uummata muka itti naqu jiraami dalagammaan irra jiru kanaami wanni hojii godhee as taa'u. Baroonnummaan irra jiru kana isiin gaafa nu soofte kan itti gaafatu rabbi. Gaafa dhugaa dubbatte immoo rabbiin quba isii qaba. Obboleettiitti sanitti hin duulinaa jenna. Kanaafi nam tokkoon kennitu. Nama sheekaa tokko magaafiin irraa. Dhugaaf soba isiin kennini dubbadhu yalla. Ani isirratti soba dhiibuutti hin jiru soba nama tokko irratti illee dhiibuutti hin jiru jechuun
dhugaa dubbanna moo soba dubbanna ati nama sheekaa tokko nama silaa karaara nama kaayu akkana bashar jedhi waa'ee sheekummaa dhiisi keessaa bayi rabbiin haa beeka akka namaan hin lolin tiyya malee hin taatu jettee namaan hin lolin waa'ee basharii nurraa gabbuusa boleetite waa'ee bashar jedhi sheekaa naan hin jedhin tokkoffaa waa'ee sheekaatu dubbatin waa'ee ilmii rabbii qofa dubbadhu waa'ee sheekaan dubbatin ani neeyyamu sheekaa naan jechuu kee tokkoffaa rabbi na beekaa maal godha sheekummaan amma maqaa barreeffadhee deemu rabbu eenyuun akkan ta'e rabbu na beekame amma ati wanni sheekha dhagayame social media kanarratti wanni gaafa kijibamoo dhugaa ajandaa godhannaa waan jetteef maybe ati waan social media irra deemu jiru hin dhaga'utti takkin ana garee na fakkaata akka argeen jira so ani takka nama kana naan jellee argeen beeku namatti illee hin jirjiru nama narraa gabbuus takka namni naan jeen beeku naman tuqu waan ta'eef jechuun ani beekaadha hayyuudha jedhanii nama diddiruun hin barbaachisu so ani namni hundinaa amma waa'ee beekaa wallaalaa dhiisi gaafii kee kallattiin itti seeni ani aliifan beeku basharii rakkoon qaban kanarra bashar aliifan beekuu jedhan kanarra rakkoon qabu gaafii kee kallattiin itti seeni haye wal haadha geeffannu wal tuffachuun gaarii akka rabbiitti illee namni si tuffate hin jiru gaafitti seenii siin jedhe buleessoo maal feetaatisi bardhiise bashar aliifan beekuu jedhe rakkoon qabnu kanarra miti yerraa hin gaafii qaba bakka asii miti isiin gaafadha bakka asii ati keessaa bahe gaafadhu kalaas yoo isiin gaafatte gaafadhu sii deebifti namni jinnii ati jettu yookiin social media arkeetiin jira waan deemaa jiru jinniin har'aatiin hin heerome jettu kun kaas gubbatti agarru kana moo jinnii bakka ati jirtutti wajjin jirtu kana qofa addaan baasi. Takkaffaa jinniin isin social media irratti agartamu kama akka ta'e hin beeku irraa taasoo jirtu ammaan tana eenyu akka ta'e hin beeku. Jechuun kana amma kun as kee jira gaalaarii kee kana keessa jira jinniin kana moo kabiraati. Yaa akkaawuntiin isaa kana takka lammata kuni kanuma as jiru maybe namni hin beeku ta'a. Takkinni beekaa kijiba jeetis immoo fudhata ta'a. Haqiiqatan garuu namni isatti eenyummaa isaa takkin jinnummaa isaa takkin isnummaa isaa beeku hin jiru. Okay. Dhiifama yeroo tokko dubbachiisamee yeroo tokko fedhadheetiin sirraa ba'anii jinnii kana yeroo hangame kabarte naaf himi. Yalla yeroo 500 haa ta'u maal waan Oromoodhuma kana wallahi kalman sindan boodis baache laayivii namaa keessa maal fuuta mee maalitti fuuta yaa uummata miqqanya sinirra jinnicha sanii wayyaa'u sinirra uummata Oromoo kanarra jinnichuma sanii wayya wallahi obboleettii kiyya jabeeffadhu harka jabaatiin qabadhu uummata miqqanya bilisummaa gabbuus gifti bilisummaa gabbuus jinni nuti beeyu gabbuus nurraa mara dibataa oltan voyikii namarraa wanni sin lablabaa oltan Shemin sin qabu. Maaltu sin ga'e obboleettii na duuta nama beeka. Dhaqee itteerumte dhiifatte. Inta waan intaan irratti ajandaan maaltu sin calqee. Inta asiin hin jenne yaa uummata miqqanya dhaggeeffadha yoo isinii ta'e foloo godhaa mucaa yoo isinii ta'e foloo godhaa laayikii godhaafi yoo kana isin hin taane dhiisaa jalaa dhibaa laayikii namaa jala deemtanii qoratina uummata miqqanya hin galmeessitanii moo hin heerumsiiftan moo kan daganaa nurraa fudhattan sin. Jaartii jinni nurraa gadi buusi nurraa gadi buusi. Nurraa gabbuus abo waan seeran cabsina boleesso waan gaarii haase marata sintu dhale intala maaltu waan laayifii namarra sin waan isin barbaadani kana yaa laayifii namarra marata cal'isi ayerumtu baga erumte nurraa gadi buuse boleetti kana wayya sinirra jinni uummata Oromoo kana uu caalan jinni sin caalan jiru zimjara laa gabbuusi nurraa amma argineerra arrabaaf deema gabbuus faayidaan qabu ilaa boleetti tokkoffaa nama naasa'uu fedhu bakka kana yoo dhufe mudeetara na dabarse si cinaa dhaabbadhaa gadhumaatitti maqaa rabbiitti sii kakadha. Wallaahi aziim. Atis dhaggeeffadhu waan ilmii taatee malee waa'ee jinnii fi jinnii ijaan karraa bocolin jinnii jedhaan olina jinnii waan takka namuma waan namu akka keetii nyaatu nama akka keetii dhugu waa'ee jinnii yoo hin beekne sarchi godhaa dhaqa hordofa namuma akka keetiiti. Mul'annaa fi mul'ata dhabuu wal dhabdan malee namu akka keetii waa'ee ilmii irraa himi waa'ee jinnii laayifii mataa ishii irraan qoratina. Maal irraa gootan jinnii akkamitti heerumte afa kam wal barte inshallah waggaa 500 dhadhaa walaa bartu maaltu sin ga'e inde sin gaafa fuute eessaa fuute ilmi dhiiraa takka gaafa fuute intala eenyu fuute intala baluu fuute namni wal gaafataa jira jinnii dhiisi inshallah sheexana yoo heerumte maal sin ga'e heerumte bakka jaallattee heerumte fikir ba fikir jaalala bakka si galaame jaallattee heerumte jaalalchuu hin dandeessu haawila Awi galatomi ulfaadhu obboleessa kee qaaliila onni siin jedhaa sirriidha wanni ati dubbatte wanni jedhaa jirru bar waan kitaabni dhooggellee seeraan itti himaa malee isii ashandaa godhatanii bakka guututti waan kana gingilchaa jiran amma anaa dubbatu kana maal godhan beektaa
akka waan kinoo ani karaan kuni sirri maali jedhee ashantaa godhatanii oofutti jiran. Amma wanni an jedhuun obboleettii teenna waan kitaabni dhoogge ila akkana jedha itti himaa kara nagaati. Waan immoo kitaabni heeyyame jedhe akkana sirriidha jedha itti himaa malee duula irra bantanii qorannoo waajjira mootummaa seetammoo obboleessa kiyya waa isin jalaa fuute. Maal jechuudha namtolchee isin fakkaate moo akkam? Akkasi qofa qabaadha. Malee nu waa takka isiillee obboleettii teenna isinillee obboleeyyan keenna. Haasaa bareeda haasaa malee namni waa qaraatillee ragaadhaan haasa'e ol bahe. Ol ergadhuutii sirnaan haasa'e. Laakiin immoo obboleettiin teessi waajjira gibira mootummaa seetamoo gibira sitti kafalti moo maal irraa qabda? Kanumaayyuu gaafii lafaa sitti kafalti. Amma wanni uummata maraachuu intalli kun buskuta intala keekaa mallee buskuta xuuxoodha intalli kun kanumaan maraatti Oromoo waan biraa takkan qabdu bara.